Ashama akkam jirtan daawwattoota koo hordoftoota chaanaalii koo fayyaa jirtu. Turtii kanaan dhimmoota lamarratti xiyyeeffadhee waa'ee daawwannaa Gondarii fi dhimma misooma qamadii biyya keenya irratti xiyyeeffadhee odeeffannoowwan adda addaa isinii qoodaa hanga xumuraatti nooliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeeree turtii gaarii. Jalqaba irratti egaa kanan kaasuu barbaade dhimma daawwannaa Gondarii. Egaa walakkeessa torban darbee kana keessaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed magaalaa Gondaritti argamuudhaan hojii misooma koriidarii daawwataniiru. Kana maddiitti ammoo egaa haalli hojii haaromsaa misoomaa masaraa Faasilidas irratti argamu daawwatameera. Egaa daawwannaa kanarratti egaa giiftii duree Zinaash Taayyachoo dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanaan garaagaraa hirmaataniiru. Muummichi ministeeraa egaa erga daawwannaa kana booda dabarsaniin hojiin hojjetame keessumattuu haaromsi masaraa Faasilidas baay'ee kan dinqisiifatamu ta'uusaa, seenaa kan jijjiire ta'uusaa, haala kanaan duraatti kan deebisu ta'uusaatti himanii hojiin misooma koriidarii magaalaa Gondaritti gaggeeffamaa jirus egaa haaluma wal fakkaatuun akkaataa hin eegamneen kan hojjetame ta'uusaa ergaa dabarsan keessatti muummichi ministeeraa dubbataniiru. Egaa daawwannaa kana booda ololli adda addaa afarfamaa ture. Keessumattuu hojiin haaromsa masaraa Faasil maaliif halluu adiidhaan dibame jechuudhaan ololli adda addaa afarfamaa jira. Egaa ololli kun bu'uura qaba. Kanaan dura hojiin ijaarsa masaraan Faasil kan ijaarame buuphaadhaanii amma maaliif akkana ta'ee nooraa maaliif dibamee maaliif adii ta'ee jechuudhaan egaa qeequudhaaf gadi qicuudhaaf carraaqqiin taasifamaa jiru baay'ee bal'aadha. Kun waan ajaa'ibsiisaadha. Egaa biyya keenya keessatti hojiin tokko yoo hojjetamu hooggansa jijjiiramaatiin wanti hojjetame hundumtuu ni busheeffamaa, gadi qicamaa, akka fudhatama hin argamneef carraaqqiitu taasifamaa. Haalli qabatamaan hojii ijaarsaa yookaan haaromsa masaraa Faasilidas wajjin wal qabatee ka'ees egaa kanuma wajjin kan walitti dhufeenya qabudha. Kanaan dura egaa akkuma beekamu yeroo jijjiiramaatti mootummaan jijjiiramaa seenaa keenya haaromsuu qabna, abboonni durii yaadatamuu qabu jechuudhaan egaa as Finfinnee irraa eegalee iddoowwan seenaa qabeessa ta'an fakkeenyaaf kan paarkii tokkummaa kaasuu dandeenya. Paarkiin tokkummaa wayitii haaromfametti egaa mormiin adda addaa ka'aa ture. Mormiin kunis egaa mootummaan jijjiiramaa kan xiyyeeffatu tokkummaa irratti, tokkummaa kanaan duraa sana nutti deebisuudhaa fi kanaaf ahadaawiidha jedhamee baay'ee ololamaa ture. Kana keessatti ammoo Johaar Mohaammed fa'aa bal'inaan hirmaatanii maqaa balleessii adda addaa raawwataniiru. Egaa masaraan Minilik maaliif haaromfamaa? Masaraan Haayila Sillaasee maaliif haaromfamaa? Siidaan isaanii maaliif haaromfamaa? Suuraan isaaniis maaliif mul'ata jedhamee baay'ee ololamaa ture. Inni kun dogoggora akka ta'e seenaan hundumaatu yaadatamuu akka qabu kana yaaduudhaan mootummaan jijjiiramaa hunda hirmaachisuudhaan kan hojjete ta'uusaa qabatamaan mul'iseera. Isa kanas egaa ololli faallaa hawaasa keessatti facaafamee akka sirraa'uuf jecha qaamoleen hawaasaa adda addaa masaraa Finfinneetti argamutti jechaadha. As Finfinneetti argamuudhaan waan haaromfame suuraa kaa'ame siidaan jiru maal akka fakkaatu akka daawwatan taasifameera. Erga daawwannaan sun taasifamee booda egaa hanga tokko jijjiiramni mul'ateera jechaadha. Hawaasa amansiisuudhaaf hojii hojjetametu jijjiiramni akka mul'atu taasise. Egaa haala qabatamaa amma jiruunis egaa wanni raawwatamaa jiru san wajjiniin kan wal fakkaatudha jechaadha. Mootummaan kun mootummaa ahadaawiiti, mootummaa tokkummaati, mootummaa sabaaf sablammoota cunqursuudha jechuuf ergaa dabarfachuudhaaf egaa olola baay'ee suukaneessaa ta'etu afarfamaa ture. Haaluma wal fakkaatuun masaraan Faasilis egaa wayitii haaromfamee haala daawwattan kanaan miidhagee jirutti
kuni maaliif haala kanaan hojjetame, haalli kanaan duraa maaliif jijjiirame jechuudhaan keessumattuu dhaadheessitoonni biyya alaattis ta'e biyya keessatti argaman waan kanaan qeeqaa jiru. Qeeqni isaanii garuu bu'uura tokko illee hin qabu. Qeeqni haaromsa masaraa Faasil wajjin wal qabatee dabarfamaa jiru egaa gonkumaa bu'uura qabatamaa kan hin qabne, dhugaa kan hin taanee fi jibbiinsa irraa ka'uudhaan waan afarfamaa jiru ta'uunsaa beekamaadha. Inni kun egaa yeroo adda addaatti waan mudatudha. Ajandaa siyaasaa dhabuudhaan qaamoleen siyaasaa kasaaran jechuun mootummaa kana injifachuu wayitii dadhabanitti maqaa balleessuudhaan hojiin hojjetan yeroo adda addaatti ni beekama. Sanarraa adda ta'ee kan ilaalamu miti jechaadha. Inni kunis hojiin misooma koriidarii magaalota adda addaa keessatti hojjetamaa jiru egaa itti fufee jira. Haaluma kanaan egaa hojiin Finfinnee keessatti jalqabame magaalota biyya keenya 11 keessatti gaggeeffamaa jira haala saffisaa ta'een. Magaalaan Gondaris egaa misooma koriidariitiin akka miidhagdu akka bareeddu taasifameera. Inni kunis egaa kanuma mul'isa jechaadha. Waan kana duubatti deebisuun gonkumaa hin danda'amu. Maaliif uummanni misooma barbaada, hawaasni jijjiirama barbaada. Jijjiirama kana dheebotee eeggachaa ture jechaadha. Gaaffii uummataatiif deebii kennamaa jiru kana fashaleessuun gonkumaa waan danda'amu miti. Qilleensa irratti olola adda addaa afarsuun, jibbiinsa facaasuun ni danda'ama. Qabatamaan garuu waan kana duubatti deebisuun kan danda'amu miti jechaadha. Dhimma itti aanuun waa'ee misooma qamadii irratti xiyyeeffadhe. Misoomni qamadii biyya keenyaa egaa finiinee itti fufeera. Akkuma beektan bona ganna qamadiin oomishamaa kan jiru. Qonnaan bultoonni biyya keenyaa godinaalee adda addaatti argaman keessumattuu baadiyyaatti hojii misooma qamadii kanarratti bal'inaan hirmaachaa jiru. Qamadiin kilaasteraan oomishamaa jira. Egaa inni kun jijjiirama qabatamaa fideera jechaadha. Qamadiin egaa biyya keenya keessatti bal'inaan oomishamuunsaas ajandaa guddaa dhimma ololaa mootummaa kana gadi qicuudhaaf taasifamu keessaa isa tokkodha. Qamadiin akka dabaluuf oomishi isaa yeroo gara yerootti dabalee keessumattuu Itoophiyaan galii sharafa alaa haala argachuu ittiin dandeessuunis kan hojjetamaa jiru. Kanaaf ammoo ganna qofa odoo hin taane qonna gannaa qofaan odoo hin taane bona keessas misooma jallisii babal'isuudhaan hojjetamaa jira. Hojiin hojjetamaa jiru kun bu'aa qabatamaa akka argamsiisaa jiru diinnis sirriitti hubachaa jira jechaadha. Kanaaf egaa yeroo adda addaatti olola afarfamuun Itoophiyaan oomisha qamadiin of hin dandeenye ofumaaf dhamaa jirti malee gargaarsa biyya alaatii galchaa jirti jedhamuudhaan eenyuma kanayyuu torban darbe kana keessa himamaa ture. Inni sun garuu soba akka ta'e gargaarsi qamadii biyya alaatii galfame kan hin jirre ta'uusaa mootummaan ifoomseera. Egaa kun maaliif ta'a? Fudhatama akka hin arganneef carraaqqii taasifamudha. Mootummaan Itoophiyaa oomisha qamadii biyya alaatii hin galchu. Ammaan booda qonnee lafa qabna, misoomsinee of danda'uu qabna malee gargaarsaaf qamadii biyya alaatii galchuun gonkumaa dhaabbachuu qaba jechuun kallattii waan kaa'ameef ergasii asitti biyya keessatti waggaa waggaadhaan oomishi qamadii daran akka dabalaa deemuuf hojjetamaa jira. Keessumattuu ammoo naannoo Oromiyaa keessatti oomishi qamadii akka babal'atuuf godinaalee adda addaa keessatti egaa carraaqqiin itti fufiinsa qabu taasifamaa jira. Kanaanis bu'aa qabatamaatu argamaa jira jechaadha. Bu'aa kanaan ammoo hundatu gammada. Durarratti qonnaan bulaan galii dabalataa argachuudhaan maatii isaa jiraachisuudhaan kanarras darbee hawaasa oomisha qamadii barbaaduuf gabaatti dhiyeessuudhaan fayyadamaa ta'aa jira. Kana biras darbee mootummaanis oomisha kana gara biyya alaatti erguudhaan keessumattuu biyyaaleen alaa oomisha qamadii barbaadan akka bitatan taasisuun galii sharafa alaa kan argatu ta'a jechaadha. Inni kun ammoo deemee guddina dinagdee biyyaatiif shoorri inni gumaachuu guddaadha jechaadha. Isa kan egaa haaluma wal fakkaatuun waan duubatti deebisuun danda'amu miti. Qonnaan bulaan Oromiyaa qonnaan bultoonni naannolee biroo keessattis argaman ammaan booda
gonkumaa qamadiin oomishinaa jedhamee otoo dirqamsiifamanillee haalli duubatti ittiin deebi'uu danda'an hin jiru jechaadha. Fedhiin dabaleera. Waggaa waggaadhaan qonnaan bultoonni oomisha qamadii kana babal'isuudhaaf lafa qaban irratti gurmaa'anii haalli ittiin hojjechaa jiran baay'ee kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisudha. Isa kana qaamni yookaan humni duubatti deebisuu danda'u gonkumaa hin jiru jechaadha. Kun ammoo fayyadamtummaarraa kan maddu waan ta'eef kana dura dhaabbachuun ololuun ni danda'ama. Kana dura dhaabbachuun dhaabsisuun garuu gonkumaa waan danda'amu miti jechaadha. Oomishi qamadii babal'achaa yoo deemu gabaa biyya keessaatiif egaa ni dhiyaata. Gabaa biyya keessaarraa kan hafe ammoo gabaa biyya alaatiif dhiyaachuudhaan akkuma nama kaase galii sharafa alaas kan argamsiisuu danda'u jechaadha. Egaa qonnaan bultoonni biyya keenya mo'attaniirtu, injifattanii jirtu, maqaan keessan ka'aa jira, mootummaan deeggarsa isin taasisaa jira, carraqii jalqabdan finiinsuudhaan itti fufuutu isinirraa eegama. Waan hojjettaniif bu'aan qabatamaan kun argame. Egaa hojii keessan kana finiinsitanii yeroo itti fuftanitti ammoo ofirra dabartanii biyyaafis dhaqqabuu dandeessu jechaadha. Isa kana idileessuudhaan hojjechuun ni barbaachisaa. Kuni akka milkaa'uuf ammoo mootummaan dirqama qabaa, deeggarsa ni taasisaa. Guddistoota oomishaa garaagaraa isinii dhiyeessaa. Ogeeyyoonni misooma qonnaas isin maddiitti argamuudhaan akka deeggarsa isinii taasisaa jiran beekamaadha. Isa kanatti fayyadamuudhaan hojjechuun misoomsuun barbaachisaadha. Olola diinni keessaas ta'ee alaa afarsuuf gurra kennuun gonkumaa hin barbaachisu. Hordoftoota chaanaalii koo kabajamoo waan na dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhe kanneenuma fayyaa ta'aa nagaatti.